Nagaan gooftaa isiniif haa ta'u qulqulloonni biyya hundumaarra jirtan arras Waaqayyoo dabalee yeroo keenya irratti baranuu daballaan har'as deebnee ol agarreerra akkam jirtu nagaadha hundumtuu TV kana daawwachaa kan jirtan bakka jirtan hundumaatti nagaan gooftaa isiniif haa ta'u. Akkuma kanaan dura torbee afuriif ilaalaa turre walitti aansinee amma kutaa jaaffaa ilaalla har'aa mata dureen keenya har'aa waaqa haaraa fi lafa haaraa jedha. Akkuma dubbachaa turre bara dhumaa kutaa tokko jalqabnee bara dhumaa beekuun maaliif barbaachise bara dhumaa yoomi waan jedhu ergaa haasofnee booda bara dhumaa haasofnee dhufnee bara waggaa torbaa haasofnee bara waggaa torbaa ergaa haasofnee bara ol butamuu waldaa kiristaanaa fi erga waldaan ol butamte haala biyya lafaa bara waggaa torbaa keessa waan ta'u haasofnee bara mootummaa waggaa kuma ol butamuu waldaa kiristaanaa dhoksaan dhufuu Yesuusii fi mul'inatti deebi'ee dhufuusaa ergaa haasofnee booda dhoksaan dhufuunsaa maal akka ta'e mul'inaan deebi'ee dhufuunsaa maal akka ta'e bal'inaan kutaawwan darban keessatti ilaallee turre. Isa kana finnee dhuma waggaa kumaa erga xumurree booda kutaa shanaffaa keessatti bara dhuma waggaa kumaa keessa maal akka ta'u bara mootummaa waggaa kumaa keessa nagaa ta'an wantoota ta'an erga ilaallee booda dhuma waggaa kumaatti immoo wantoota ta'an ilaallee turre. Bara dhuma waggaa kumaa keessa wantoonni lafa kanarratti ta'anii akka mootummaan waggaa kumaa sun dhumeen hiikamuu seexanaatu taa'ennee mul'ata boqonnaa 20 1:7 ilaalleerra yeroo sana murtii teessoo adii ta'a jennee isa silaalee darbine. Akkasuma Kiristoos isa dhumaa diina isaa ijaabaa jennee isa arfaffaa biyyi lafaa kunii fi waaqni kun ho'a abiddaan gubatanii badu jennee erga isaan gubatanii badanii booda egaa waaqa haaraaf lafa haaraatu uumamaa isa jedhu ilaallarra. Waaqni kuniif lafti kun erga uumamanii darbanii waaqi haaraaf lafa haaraatu uumama. Waaqa haaraaf lafa haaraa uumamu sana keessa Waaqayyo teessoo isaa godhatee kiristaanonni Kiristoos wajjin bara baraammoo. Kanaaf mee waaqa haaraaf lafa haaraa isa jedhu kana ituu ittiin galin mataa keenya gadi qabanne bakka jirru Waaqayyoon galateeffanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo galanni waaqaaf lafarratti maqaa kee haa ta'u. Arras dabaltee yeroon waan ulaatteef maqaan kee haa eebbifamu. Kunoo sabni kee amma si dhaga'u dhufeera maqaa Yesuus Kiristoos hin dubbiin kee inni bara dhumaa kun deebitee dhufuu kee wajjin wal qabatu kun saba keef akka galutti hafuura kee ergiif ayyaanni kee ulfinni kee wajjiniin haa ta'u. Hamma dhumaatti nu jabeessi ana dadhabaa garbicha keessa taa'us na gargaari dubbii kana dubbachuudhaaf humna naa laadhu saba keessa dhaggeeffatus gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Firdii teessoo adii booda waaqa haaraaf lafa haaraatu uumama. Waaqa haaraaf lafa haaraatu uumama. Firdiin teessoo adii jechuun erga warri du'an Kiristoositti ituu hin amaniin du'an hundumtuu kaanii firdii fudhatanii booda barcuma firdii fudhatanii dhaabatanii firdii fudhatanii gara badiisa bara baraa dhaqu. Ni warri ol butamnes warri waggaa kumaa Kiristoos jimmoonee turre geeddaramne bara jireenya bara baraatti darbina yookaan waaqa haaraaf lafa haaraa kanatti darbina jechuudha. Isaas boqonnaa 65:17 akkas jedha. Isaas 65:17 akkas jedha. Waaqayyo kun ani bantiiwwan waaqa haaraa fi lafa haaraa nan uumaa wanti dur ta'e hin yaadatamu inni darbes yaada namaa keessa hin dhufu jedha. Kunoo an waaqa haaraaf lafa haaraa nan uuma jedhe Waaqayyo. Malee lafa kanaaf waaqa kana haaressa miti. Waaqa haaraaf lafa haaraa kana uuma jedhe. Akkuma sagalee isaan waaqa kanaaf lafa kana fide samarra jirru kana fidee irra jiraachaa jirru akkuma fide sana Waaqayyo waaqa haaraaf lafa haaraa nan uuma jedhe. Waaqa haaraaf lafa haaraa uuma jedhe Waaqayyo. Kanaaf waaqa haaraaf lafa haaraatu uumama firdii teessoo adii booda. Mul'ata boqonnaa 21 tokkoomma shanii akkas jedha. Kana booddees ani bantii waaqa haaraadhaaf lafa haaraa nan arge bantiiwwan waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbaniiru galaannis deebi'een argamu Yerusaalem mandaratti qulqulluun isheen haaraan Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessa akka misirroo dhirsa isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutuu nan arge. Yommus ani sagalee guddaa tokko nan dhaga'e innis teessoo sana biraa kunoo iddoon Waaqayyo buufatu namoota gidduudha. Inni isaan bira buufachuuf jira isaanis saba isaa ta'uuf jiru Waaqayyo ofiisaa isaanii wajjin jiraachuuf jira Waaqayyo isaaniif ta'uuf jira inni mimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa wanti duraa waan darbeef egaa duuni deebi'een argamu gadduun iyyuun waraansi si'achi hin jiru jedhee ameen. Kunoo waaqa haaraaf lafa haaraan argadhe Yohaannis waaqa haaraaf lafa haaraa kana keessatti akkuma dhageenya kana iyyuun gadduun bo'uun hin jiru. Nan xumura gadda jiru hundumaa teessoon Waaqayyo saba gidduu ta'a saba koo gidduu taa'anii Waaqayyo jedhatu ta'a jedha isan argee jedha. Egaa bantiiwwan waaqaa kanaaf lafa haaraa kana yommuu laallu tokko waaqa haaraa. Waaqa haaraa mul'ata boqonnaa 21 waaqa haaraadha malee waaqa amma jiru kanatu haareeffama miti. Boloonni keenya warri Jehovaa Witness kan isaan jedhanii waan lafa dhannu hin qabnu isuma kanatu haaraa isa jiru kanatu haaraa jedhu. Isa kanatti haaraatu hin taane garuu Waaqayyo waaqa haaraaf lafa haaraa uuma jedhe.
akkuma isaas keessaa amma dubbifamne asirrattis Yohaannis arguu waaqa haaraaf lafa haaraan argaa jedha. Waaqa haaraaf lafa haaraatu uumama. Mul'ata boqonnaa 21 tokkorra jira. Isa kana taarifamatu hin taane haaraatu uumama jechuudha. Lammaffaan lafa haaraadha. Mul'ata boqonnaa 21 tokkorra. Yeroo kana lafi haaraan kun yommuu uumamu abdiiwwan kakuu moofaa keessatti waaqa dubbate hundumtuu raawwatu. Lafa haaraa waaqayyo uumu kanarratti yookaan addunyaa afuuraa jiraannu sana keessatti qaama du'aan keessa jiraannu qaama du'aa ka'uudhaan keessa jiraannu sana keessatti waaqayyo teessoo saba gidduu godhatee keessa jiraannu sana keessatti lafa haaraa sun gaafa uumamu kakuu moofaatti abdiiwwan waaqayyo galan hundumtuu raawwatamu. Sadaffaa Yerusaalem ishee haaraa. Yerusaalem ishee haaraa. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 9 kaasee ka'edha. Siin dubbisa. Ergasii ergamoota torban warra wacitii torba dha'icha gara dhumaa torban keessa guutan of harkaa qabu turan keessa inni tokko dhufee anatti dubbate. Kottu ishee misirroo haadha manaa holichaa sitti nan argisiisaa jedhe. Hafuuraanis ol na fuudhee gara tulluu guddaa dheeraa tokkootti na geesse. Yerusaalem mandaraa qulqullittiin waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa gadi buutus anatti nan argisiise. Isheen ulfina waaqayyoo qabdi. Calaqqisi ishees akka dhagaa baay'ee gati jabeessa akka yaaphis qulqullaa akka cabbiitis masaraa guddaa dheeraa qabdi turte jedheetti fufa. Yerusaalem ishee haaraa jedha. Yerusaalem ishee haaraan Yerusaalem ishee bara waggaa kumaa keessas turte mini Yerusaalem ishee amma jirtus miti. Yerusaalem haaraatu dhufa jedha. Waaqarraatu gadi buutuun argedha. Yerusaalem haaraati. Mul'ata boqonnaa 21:9-15 dubbifadhaa. Arfaffaan jannata haaraadha. Jannata haaraa. Waa'ee jannata kana waan beekuu qabnu waaqayyo kaayyoonsaa jalqaba jannata keessa nama wajjin jiraachuu waan ta'eef addaan fa'aa uume kan achi keessa kaa'e addaan fa'aa wajjin jiraachuu waan ta'eef waan isaan immoo yeroo xureessanii dhiisanii bahaniif waaqayyo jannata haaraa fida bara addunyaa haaraa jiru keessatti addunyaa haaraa yookaan waaqa haaraaf lafa haaraa uumu keessatti jannati kunis aareffamanii dhufu jechuudha. Jannati isa kam inni addaan fa'aa keessaa ba'an sun aareffamee akka yeroos kan addaan fa'aatu hin taane lafa waaqayyo amma jiraatu waan ta'eef jannata haaraatu uumama. Asirratti hubachuu kan qabnu. Yerusaalem ishee waggaa kumaa fi Yerusaalem ishee haaraa gidduu garaagarummaa wantoota gurguddaa afurtu jiru. Ilaana hubadhaa. Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa bara Kiristoos dhufee addunyaa irratti bulchu jirtuu fi Yerusaalem ishee haaraa keessa garaagarummaa gurguddaa afurtu jira. Kan namni hundum tokko hubattan hin barbaada. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Yerusaalem ishee waggaa kumaa dhufee Kiristoos teessoo dhaabbatee biyya lafaa irratti qaamaan dhufee bulchuu fi Yerusaalem ishee haaraa waaqarraa buutu gidduu garaagarummaa wantoota gurguddaa afurii jira. Innis Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa manni qulqullummaa jira. Yerusaalem ishee waggaa kumaa Kiristoos bulchu keessa manni qulqullummaa jira. Manni qulqullummaa inni kam inni amma ijaaramuuf jedhu. Akkuma kanaan dura dubbanne mata duree keenya kanaan dura darbeen keessatti dubbanne isa kutaa jaaffaa kana jalatti ilaalaa jirru malee kutaa 4-5 keessatti ilaalaa ni dhufne Yerusaalem isheen waggaa kumaa yommuu jirtu manni qulqullummaa jira. Mana qulqullummaa sana ituu jiru Kiristoos dhufee bulcha. Yerusaalem ishee haaraa keessa manni qulqullummaa hin jiru. Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa manni qulqullummaa akka jiru Hisqeel boqonnaa 40 kaasaa dubbifadhaa. Yerusaalem ishee haaraa keessa immoo manni qulqullummaa akka hin jirre mul'ata boqonnaa 21-22 dubbisa. Manni qulqullummaa ishee waaqayyo gooftaa isa hundumaa danda'uu fi oolicha waan ta'eef ani mana qulqullummaa tokkollee mandarattii keessatti hin argine jedha. Kan manni qulqullummaa ishee waaqayyo gooftaa isa hundumaa danda'u ta'edha. Manni qulqullummaa Yerusaalem hin barbaachisu. Yeroo kana waaqumatu mana qulqullummaa ta'aaf saba isaa gidduu jiraata waan ta'eef yeroo kana manni qulqullummaa kan biraan hin barbaachisu oolichiif waaqayyo mana qulqullummaa ishee ta'uuf jedhee caafamee jira. Kun asirraa akka arginu kana Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa manni qulqullummaa jira. Yerusaalem ishee haaraa keessa manni qulqullummaa jiru. Waaqayyo dhumatu yookaan oolichumatu mana qulqullummaa ishee ta'aaf. Baan Yerusaalem ishee waggaa kumaatti guyyaaf halkanni jira. Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa guyyaaf halkanni jira. Yerusaalem ishee haaraa keessa garuu halkanni hin jiru. Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa guyyaaf halkanni jiraachuun Isaayaas 30:26 saniin dubbisa akkas jedha. Isaayaas 30:26 akkas jedha dubbii Waaqayyoo. Ishee waggaa kumaa keessa biiftuun akka jiru, dhee bari'uun akka jiru. Isa bara baraan jiraannu Yerusaalem ishee haaraa keessa garuu halkan akka hin jirre sagalee Waaqayyoo akkas jedha. 30:26 yommuu Waaqayyo caba saba isaatii walitti hidhee fi isa rukutee madeesses walitti fayyisu jiinni akka aduun in ifti aduunis harka torba isa durii irra caalaa in ibsiti kunis ifa guyyaa torbaa al tokkotti akka waan ibsuti jedha. Kun bara waggaa kumaa keessa ta'a.
bara waggaa kumaa Kiristoos biyya lafaarra bushutti nagaa guddaa ta'a jenneerra haalli jireenya namaa hin jijjiiramanneerra bineensonni akkaataa itti jiraatan hin jijjiiramanneerra bara waggaa kumaa keessa yeroo kana jedha biiftuun urjine isheen marginu halkan isheen arginu biiftuun kuni yookaan jiinni akka biiftuu ibsiti ifni biiftuu immoo isa duriira dachaa torba taa'edha inni bara waggaa kumaa keessa kun jira yookaan biiftuun jira dhiyeen bariyaa bara haaraatti yookaan waaqa haaraaf lafa haaraa keessa garuu halkan hin jiru. Inni immoo Yerusaalem ishee haaraa halkan hin jiru akka jenne mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 23 kaasee isin dubbisa akkas jedha. Xiqsiida kana hubachuu waan qabdaniif dhaqee dubbisa dubbifadhaa jedhee darbuurra 21 irraa akka 23 kaasee ilaa akkas jedha. Manni qulqullummaa 22 kaasee dubbisa. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyo Gooftaa isa hundumaa danda'uu fi oolicha waan ta'eef ani mana qulqullummaa tokko illee mandarattii keessatti hin argine. Biiftuun yookiis jiini mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa mitiidha. Biiftuun jiini mandarattii irratti ibsuun barbaachisaa miti. Ulfinni Waaqayyoo ifa isheeti, oolichis ibsaa isheeti jedha. Addunyaa haaraa sana keessatti waaqa haaraaf lafa haaraa sana keessatti biiftuun hin barbaachisu, jiinnis hin barbaachisu. Maaliif jennaan Waaqayyootu ifa isheetidha magaalaa sanaaf. Haaleluyyaa. Magaalaa kana hin geenye yeroo dhiyootti Iyesuus deebi'ee dhufa waggaa kuma erga isaa wajjin bulchinee booda addunyaa kanarraa waaqa haaraaf lafa haaraa sana dhanna. Waaqa haaraaf lafa haaraa sana keessa gaafa dhannu waaqa haaraaf lafa haaraa sana keessatti biiftuun hin barbaachisu halkan hin jiru boo'uun hin jiru jedha. Akkasuma Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa du'i jira. Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessa du'i jira. Isaas boqonnaa 65 diddamarra ijoolleen keessan xinnummaatti du'uudhaaf hin dhalatan jedha. Bara sana namni hin dhalata garuu waggaa dhibbattu yeroo du'u namni waggaa dhibbattu gaafa du'u akka mucaa xiqqootti waan du'etti ilaalama. Waggaa dhibbattu yeroo du'u waggaa dhibbatuun guutiin kan du'e immoo akka waan gadameessa dhasaa keessatti hafeetedha. Bara waggaa kumaa keessa Yerusaalem ishee haaraa keessa garuu du'i hin jiru. Haaleluyyaa. Gadduu bo'uun du'u hin jiru. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4 irra jira. Achi keessatti du'i hin argamu. Gadduun hin jiru, waraansi hin jiru, boo'ichi hin jiru. Isa kam addunyaa haaraa uumamu, waaqa haaraaf lafa haaraa uumamu keessatti jechuudha. Arfaffaa fi dhumaa Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessatti Kiristoos waggaa kumaa immoo Yerusaalem ishee haaraa keessatti garuu Kiristoos bara baraa immoo. Yerusaalem ishee waggaa kumaa keessatti Kiristoos yommuu mo'u magaalaa Yerusaalem giddu galeessa godhateeti. Yerusaalem ishee haaraa keessatti garuu teessoon Waaqayyoo gidduu namootaa dhufedha. Bara sana manni qulqullummaa hin barbaachisu Waaqayyoof oolichi mana qulqullummaa sabaa ta'u ifni hin barbaachisu oolichumatu bara baraan ifa namootaa ta'a. Kana bira hin geenya garaagarummaan Yerusaalem ishee haaraa fi Yerusaalem ishee waggaa kumaa kanaa jechuudha. Jireenya magaalaa bara baraa kana keessatti kan argaman kanneen armaan gadiiti. Jireenya magaalaa bara baraatti adeemnu kana keessa bara baraan kan keessa jiraannu du'iif gadduun kan hin jirre irraa darbuun kan hin jirre magaalaa dhannu keessa magaalaa sana keessatti magaalaa bara baraa sana keessatti wantoonni argaman kanneen armaan gadiiti. Tokko jireenya boqonnaan guuteetu jira. Jireenya boqonnaan guute, jireenya aara galfiin guute. Jireenya boqonnaan guute boqonnaa mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4 jira. Gadduun hin jiru, iyyuun hin jiru, boo'ichi hin jiru, aaduun hin jiru. Boqonnaa guutuutti jireenya bara baraa samma qabanne kana fuulii isaa yookaan guutuu isaa keessa kan deddeebinu boqonnaa guutuun kan deddeebinu bara addunyaa haaraa yookaan waaqa haaraaf lafa haaraa sana jechuudha. Ittaansee jireenya beekumsaan guutetu jira. Waaqa haaraaf lafa haaraa sana keessa Phaawulos akka jedhutti amma waan xiqqoon beeka gaafas garuu guutummaatti hin beekan. Waan xiqqoon naa galamma akka nama of ilaalee keessatti of ilaalletadha. Qorontoos irraa boqonnaa 13-12 irraa gaafas garuu hunduma isaan beekadha. Jireenya beekumsaan guutetu akka ilma Waaqayyootti beekna bara sana. Waaqayyo saba isaa gidduu jiraata qaama du'aa ka'uudhaan qaama bara baraan jiraatu hin kaane waaqa haaraaf lafa haaraa uumamu sana keessa jiraanna jechuudha. Inni itti aanu jireenya qulqullummaan guutetu jira magaalaa bara baraa sana keessa jireenya qulqullummaan guute. Mul'ata boqonnaa 21-27 irraa akkeedha. Warri xuraa'oon takka mandarattiitti hin galan jedha. Warri xuraa'oon warri gadheef namni gadhoomsan warri waan garaagaraatti bu'an akka saree waan hundumaatti bu'an magaalaa sanatti hin galan jedha. Magaalaan sun magaalaa qulqulluudha. Magaalaa oolichi Waaqayyo keessatti moo bara baraan ijoollee isaa saba isaa gidduu jiraatu waaqa haaraaf lafa haaraadha jechuudha. Inni itti aanu jireenya gammachuun guute jira. Jireenya gammachuun guutetu bara baraan achi keessa jiraanna mul'ata boqonnaa 21-4 jireenya gammachuudhaan guute. Bara baraan gammadaa boo'icha irraa kun darbee gadda irraa kun darbee bu'aa jiraachuun irraa kun darbee bara baraan gammadaa kan keessa jiraannu. Mul'ata boqonnaa 21 lakkoofsa 4-6. Inni itti aanu jireenya waaqeffannaan guute jira. Mul'ata boqonnaa 7 jireenya waaqeffannaan guute jireenya faarfannaan guute qulqulluu jenna sa'aatii 24 guutuu fuula waaqa keenyaa ilaalaa
barabaraan kan keessa jiraannu addunyaa sana keessatti jireenya waaqeffannaan guutetu jira. Mul'ata boqonnaa 7 lakkoofsa 9:12. Inni itti aanu jireenya ulfinaan guutee jira. Jireenya ulfinaan guutee jira. Qorontoos 2 boqonnaa 4:17 irraa akka Phaawulos rakkinni nuyi amma baannu ulfina isa dhufu wajjin yommuu ol bukkee qabu ulfinni nu eeggatu baay'ee caala. Kiristoos waan amantaniif rakkachaa jirtu aadaa jirtaa obboleessa koo obboleettii koo. Kan gooftaa waan taateef biyya lafaa sii ta'uu diddee rakkachaa jirtaa, boo'ichaan jirtaa, rakkachaa jirtaa, aadaa jirtaa, arraaf isheen kun hin darbiti. Bara baraan gammadaa jiraatta. Ilmi Waaqayyoo deebi'ee dhufa. Waggaa kuma addunyaa kanatti isaa wajjin bushitee bara baraan immoo isaa wajjin jiraachuudhaaf mootee gammadaa jiraachuudhaaf barri fuula kee dura jiru bara ifaatisiif. Iyyasuus deebi'ee dhufa. Deebi'ee dhufuu Yesuus irraan kan kee gaddi kun sirraa sokka. Biyya lafaa irratti wanti kamuu yoo sii kenname, wanti hundumtuu yoo sii godhame, gadda kana sirraa cabsuu hin danda'u. Gaddi bara baraa kan itti irraanfattu mootummaa Waaqayyoo keessatti. Inni immoo Kiristoos ilma Waaqayyoo wajjin mooteeti. Haalleluuyaa. Kana fakkaata egaa. Kana fakkaata sirriitti kan hubattan ittaansee waa'ee jannata haaraa laalla. Akkuma sila dubbadhe jannata haaraa kaayyoon Waaqayyoo jannata keessa namaa wajjin dhala namaa wajjin jiraachuu waan ta'eef jannata jalqaba uumame keessa addaanfaa waan ba'aniif jannata haaraa fida Waaqayyo. Jannata haaraatu uumama. Jannata haaraa jettanii qabachuu dandeessu. Jannata haaraa kana keessatti immoo waan sadi argina. Jannata haaraa uumama kana keessa waan sadi argina. Waan sadiitu jira jannata haaraa kana keessa. Tokko laga bishaan jireenyaa. Laga bishaan jireenyaa jira. Hubadhaa laga bishaan jireenyaa jira jannata haaraa uumamu kana keessa. Galaanni kuni galaana isa waggaa kumaa miti. Galaana isa waggaa kumaa miti. Jireenya bara baraa keessatti yookaan waaqa haaraa lafa haaraa keessatti bishaan dhufu yookaan bishaan wangeelli jedhu Yohaanis mul'atan argu isa bara kakuu isa bara waggaa kumaa keessaa miti. Kana Hisqeel boqonnaa 47 tokkomma lamaatti dubbisa. Akkasumas Zakkaariyaas boqonnaa 14 8-9 ilaala. Laga bishaan jireenyaa galaanni kuni galaana waggaa kumaa miti. Galaanni kun jannata ishee haaraadha. Kun kan humnaaf qulqullinaati. Qulqullinaa fakkeenya jireenya bara baraati. Galaanni bara baraan mul'ataan Yohaannis argu sun bishaan akka waggaa kumaa keessa yaa'u utuu hin taane fakkeenya jireenya bara baraati. Naa hubadhaa kana. Lammaffaan muka jireenyaa jedha. Muka jireenyaa jedha. Mukti kun kan inni argisiisu lammaffaa du'e akka hin jirredha. Laga bishaan jireenyaa muka jireenyaa. Hubadhaa kana. Muki jireenyaa kun lammaffaa du'e akka hin jirre. Jannata keessatti muka kanarraa nyaadhaa kana nyaatinaa naan Waaqayyo abboomnaan didanii isa Waaqayyo hin nyaatinaa jedharraa nyaatanii du'an. Isa aaressuudhaaf Waaqayyo muka jireenyaa fida. Muki jireenyaa kun fakkeenya jireenya bara baraan jiraachuuti. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 22-24tti Waaqayyo jannata deem keessa muka dhaabee kana kanatti nyaadhaa garuu kanatti hin nyaatinaa kanatti nyaattan hin duutuutti jedhee ture. Waan isa Waaqayyo nyaatinaa jedhe waan nyaataniif du'an. Jannata keessa ari'aman. Jannata isa haaraa kana keessatti immoo mukinni dhufu mukinni Yohaanis mul'atan argu fakkeenya jireenya bara baraati. Lammaffaa du'e akka hin jirredha. Lammaffaa du'e akka hin jirredha. Baalli muka jireenyaa kuni bara baraan jiraachuu dhala namaa argisiisa. Boqonnaa sana keessatti muka kanarraa iji isaa akka nyaatamu hin dubbatu. Kana jechuun maa'in bara baraan namni fayyee jireenya bara baraa yookaan addunyaa bara baraa keessa Kiristoos wajjin jiraata jechuudha. Sadaffaan jannata haaraa keessa kan jiru teessoo Waaqayyooti. Teessoo Waaqayyooti. Mul'ata boqonnaa 22 3-5 teessoo Waaqayyoodha. Teessoo Waaqayyoo dhufee saba isaa gidduu jiraata. Akkuma bara addaanfaa sana teessoo Waaqayyoo dhufee jiraata. Tokko fuulaa fuula argina ni tajaajilla. Maqaan sadda keenya irratti barreeffama. Bara baraan Waaqa keenyaa wajjin jiraan. Isaa wajjin moona. Haalleluuyaa. Iyyasuus hin dhufa. Teessoo Waaqayyoo kana keessa fuulaa fuula argina. Maqaan sadda keenyatti barreeffama. Bara baraan isaa wajjin moone jiraan. Mul'ata boqonnaa 22 17 fi 20 dubbifadhaa. Inni eegus dafii kottaa jedhu jedha. Warri wayyaa isaanii miiccatan gammadanii jedha. Kanaaf gammada fuulaa fuula argina. Waaqa amma argine kun gaaf tokko bara baraan jiraanne nu gidduu jiraate bara baraan isaa wajjin moone addunyaa kanarra jiraanna. Egaa akkaataa deebi'ee dhufu gooftaa keenya Yesuus irratti wantoota dubbatamuu qaban, wantoota hubatamuu qaban yookaan dubbatamuu qaban dubbanne wantoota hubatamuu qaban immoo keessaa hubachuun barbaachisaadha. Garaagarummaa ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaan dhufuu Yesuusii fuulaa fuula mul'inaan dhufuu isaatii waan beektanan dubbadhee faarfannaa kana fakkaatu sana feeree fixa. Garaagarummaa ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaadhaan dhufuu Yesuusii fi fuulaa fuula lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus haa ilaallu. Tokko ol butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaadhaan dhufuun Yesuus abdii keenya isa eebbifamaadha kiristaanotaaf. Hubadhaa kiristaanota bara ayyaanaa yookaan bara waldaa kiristaanaa keessa amananiif abdii keenya isa eebbifamaadha.
Mul'inaan deebi'ee dhufuunsaa garuu kana Tiitoo boqonnaa 2:13 dubbifadhaa. Abdii keenya isa eebbifamaa ta'uusaa. Mul'inaan deebi'ee dhufuunsaa garuu gaafa ni deebi'ee dhufu addunyaan kun guutuun hin wawwaatudha. Mul'ata boqonnaa 1:7 Maatiyos 24:30 hin wawwaatu hin boo'u jedha gaafa ilmi waaqayyo waaqarraa argamu. Warri gooftaa miti jedhanii rakkisaa turan waan ajjeesanis warri har'as hin sagadiniif jiran inni gooftaa miti jedhanii warri qoosan gaafa sana wawwaatu. Lama yommuu ol butamuu yookaan gooftaan dhoksaadhaan dhufu waldaa kiristaanaa fudhachuudhaaf dhufu nu duwwaatu arga. Warri du'an qaama barbaraan jiraatu uffatanii ka'u nu warri jiru immoo lafa jiru butamnaa kiristaanota warra kiristoota man duwwaatu arga. Baranni mul'inaan dhufu garuu addunyaa guutuutu ilaala. Warri isa waraanan dabalatee addunyaa guutuutu arga. Maatiyos boqonnaa 24:27 amma 30. Sadaffaa yommuu ol butamu waldaa kiristaanaa Yesuus biyya lafaarraan dhufu. Hubadhaa yommuu waldaan ol butamtu Yesuus biyya lafaarraan dhufu. Duumessarratti ol baanee nutu simata. Miilli isaa gaafas addunyaarraan dhufu. Mul'atatti lammaffaa deebi'ee dhufu Yesuus garuu mul'atti deebi'ee dhufuunsaa garuu gaara gaafarraa ol ba'ee gaara Dabira Zayitiirra dhufee dhaabbata. Zakkaariyaas boqonnaa 14:1-5 akkasuma ergamoota boqonnaa 1:10-12 dubbifadhaa miilli isaa dhufee qulqulloota isaa wajjin gaafa miilli isaa irraa ol ba'eerra dhaabbataa jedha. Arfaffaan butamuu waldaa yookaan ol butamuun qulqulloon cidha olichatti hirmaachuudhaaf sokku. Mul'ata boqonnaa 19:5-7 qulqulloonni cidha olichaatti argamuudhaaf sokku. Mul'inaan dhufuu Yesuus garuu qulqulloonni isaa wajjin deebi'anii dhufanii addunyaa kana bulchu. Mul'ata boqonnaa 19:14 fi Zakkaariyaas boqonnaa 14:5 dubbisa qulqulloota isaa wajjin dhufedha. Gaafas Kiristoos wajjin bulchuudhaaf addunyaa kanatti deebina. Sakam waggaa kuma sanni bulchuudhaaf mul'inaan deebi'ee dhufu. 5 butamuun isaa seensa bara rakkinaa waggaa 7 butamuu waldaa kiristaanaa yookaan dhoksaan dhufuunsaa barri waggaa 7 booda jalqabuuf gaafa jettudha. Keessaa sokkina waldaa keessaa fuudhama. Mul'inaan lammaffaa deebi'ee dhufuu Yesuus garuu xumura bara waggaa 7 ol butamuun yookaan dhoksaan deemuu waldaa jalqaba bara waggaa 7 mul'inaan deebi'ee dhufuu Yesuus waggaa kuma addunyaa bulchuudhaaf garuu xumura bara waggaa 7. Ja'affaaf inni dhumaa butamuun bara rakkinaa waggaa 7 dura yommuu ta'u fuulaa fuula dhufuun Yesuus immoo xumura bara rakkinaa waggaa 7 fi jalqaba bara waggaa 1. Kanaaf kiristaanonni jabaadhaa abdiin keessan Yesuus dhiyootti deebi'ee dhufa. Rakkina kee jiraattus mijatiin jiraattus Kiristoosiin utuu jirtu haala tamma jirtu kun hin darba waaqa lafa haaraa keessa bara baraan waaqayyo wajjin mo'uudhaaf eeggadhu. Mul'ata boqonnaa 22:14 irraa warra wayyaa isaanii miiccatan gammadan jedha. Warri Kiristoositti amanan dhiiga olichaan warri miiccatan gammadanidha. Mul'ata 22:20 inni wanta hundumaa haaraa godha erga jedhee booda ani dafee nan dhufa namni kana dhaga'us dafee kottu jedhu jedha. Maraanaataa gooftaa Yesuus dafee kottu. Yaa Waaqayyoo galanni ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu sagalee kee kanaan sabni kee akka jajjabaatu ayyaana kee baay'isiif ulfinni kee gargaarsi kee isaanii wajjin ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Asumaan faarfannaa nu afeere faarfannaa keerraa kan jettan waan haasaa turtaniif na gaafachaa turtaniin kanatti aansee faarfannaa manni koo Yerusaalemii jedhu kana dhaggeeffachaa ittiin jajjabaadhaa Yesuusin dhufaa torbee mata duree biraan wal agarra. Waaqni isin haa eebbisu.